jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha oduu sa'aatii kanaaf qabadhee jiruun isin biraan ga'a. Ani kan isin waliin turu Ayyeetuu Shoof jedhama. Akka xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jechuun affeerraa keenya. Oduun guyyaa har'aa akkuma taampinee gubbaarratti agartanii ol seentanitti komii dhaloonni qaban karaa nafinnee furmaata waliin akka barbaannu fi irratti dubbachuudhaaf qophoofnee jirra. Waliin turaa isiniin jenna. Akkuma beekamu namoonni gidduu kana keessumaayyuu waa'ee jabaadhu jecha jedhu balaaleffachaatii jiru. Viidiyoo tokkotti dadhabnee gaafa nuti gadhiisnu daqiiqaa dheeraa yookaan sa'aatii itti fudhannee kan nuti hojjennu gola namaa keessa hojjechaa biyyarraa isoo ta'ee haala mijanni keessa dhaabbachaa viidiyoo tokko kan isiniif maxxansinu. Viidiyoo kanaan nuti galaksisnee oduu sa'aandii 5 hin guutin jabaadhu maashaallah kan jedhu barreessuun isaanii ni yaadatama. Namichi kun viidiyoo keerraa maal hubateetti kan maashaallah naan jedhus jabaadhus maaliif naan jaade kan jedhu yaada isaanii kaasaniitti jiru. Keessumaayyuu dargaggoon lafaa dhufaan qaxaleen tokko maal jedha jabaadhu kana osoo ijaan argee nan waraanee gumaa ishii kaffala jechuudhaan Dodolaa Shawuu kan jedhamu dubbateetii jira. Egaa akkasumas namoonni baay'een jabaadhu irraa komii gurguddaa kan qaban hedduun isaanii jiru. Akka naannoo biyya keenyattis jabaadhu jechi jedhamu namni jalaa du'inu jabaadhu gaafa jedhaniini aannan nyaadhaa nan dhugaa maalirra akkadheen jabaadhaa inni biyya uffatee jiru ajabaatu inni dhagaa baatee jiru ajabaatu jechuudhaan deebii isaanii kennatu. Nuti immoo nama jiru namoota barumsa babbareedaa qabatanii nuu dhufan yookaan nama bashannansiisaniin jabaadhu jechuun maaliif hin barbaachisne kan jedhan komii namoota hedduuti. Egaa erga namni jalaa du'eeyyuu nuti jabaachuun hin barbaachisu kan du'eetti biyyoonaa salphatu jedhaniiti kan balaaleffatan erga ta'e nuti maaliifin jabaadhu sun jedhamas kan jedhan komii namoota hedduuti. Sababii jabaadhuun heddumaateef ani koomentii barreessuu jibbeera kan jedhan dargaggoon qaxaleen lafaa dhufaan waa'een yuutuuba kanaa barsiisu keessumaayyuu yeroo ammaatitti waggaa tokko as ija yuutuubarootaa kan ta'e dargaggoon Abdul Abdi jedhamu akkas jechuudhaan dubbate. Ani dhugumaan isiniin jedhaa ani yeroo baay'ee mana keessan nan dhufa tokkoon viidiyoo keessaniitis nan daawwadha koomentii barreessu yoo baadhu waan mana keessan hin dhufne akkasinitti fakkaanne jechuudhaan yaada isaa ifa bilisaan kennateetii jira. Egaa yeroo baay'ee mana keessan nan dhufa yaa ta'u malee koomentii ni argu jabaadhu jechuudha kan ka'e yuutuubaroonni yeroo ammaa jechisan barreessan hedduu nama aarsaa jechuunis dubbateetii jira. Ani kanan barsiisuu barumsa aappitii gaafii yoo qabaattanis mana kan koo jalatti nagaafachuu viidiyoo koo jalatti nagaafachuus dandeessu kan jedhu dubbata yeroo maraa irra deddeebi'ee kan ammoo namoonni isa hordoftan ragaa baatu fi garuu hojii jalatti kan barraa'u barumsi kan kee baay'ee nutti tolee waa barumsaa irratti xiyyeeffata waan ta'eef guddaa galatoomii barsiisaa keenya jabaadhu kan jedhus barraa'uun isaa ni yaadatama. Sababii kanarraa kan ka'e namni jabaadhu naan jedhu kun manni isaa akkam jedhee gaafan irra tuqee ilaalu istiriim yaaddiin gurraachuun afaan banee waan nama nyaachuudhaa ta'uu fakkaata jechuudhaanis dubbateetii jira. Namoonni hedduun isaanii barumsa mana ni barsiisee fi lakki viidiyoo kana gadi lakkisneeti jedhanii wallaasonaan qaburraa kan ka'e nama san yoonan mana kan koo jala dhaqee ilaalu koomentii naa barreessee jabaadhu kan jedhu ta'uu isaa dubbateetii jira. Akkasuma barsiisaa kana namoonni baay'een gaafii hedduu gaafataniitii jiru. Ijoolleen keenya maaliifin viidiyoo keenya nuuf hin laalle maaliifin nu dhiisanii namoota afaan birootiin hojjetan daawwatus jedhanii gaafataniitii jiru. Gaafii kana irrattis deebii quubsaa akkas jedhee deebisuun isaa ni yaadatama. Warroonni guyyaa san liivii isaa hordoftan Oromootiin nu jalatti jechuudha. Maaliifin waa'ee namootaa haasofnaa maaliifin namootatti quba qabnaa? Nuti ofii keenya maal hojjechaa jirra? Taampinee akkamitti hojjechaa jirra? Viidiyoo nuti hojjennu viidiyoo akkamitti? Viidiyoo yeroo hojjettan wantoota mimmiidhagoo kutaatii jalqabarraa buusaa jedheen yeroo baay'ee barnoota editingii kutaa tokko kaasee haga 9 kan ta'u maxxansee jira.
Namoonni baay'een waan cimtuu waan galiif natti hin fakkaatu namoota baay'ee yeroo tokko qoruudhaaf jecha maqaa jijjiirradhee gaafan liibii namaa tolatti ol ba'uu barumsi Abdullaabbii naaf hin galu gaafan jedhuuni lakkii naaf galee jira barumsi isaa ifaadha namoonni naan jaanis hedduutu ragaanaaf ba'a garuu yaa ta'u malee gaafa mana isaanii dhaquu taambineelicha hojjetanii hin jiran jechuun dubbateeti jira. Osoo mata dureen isaanii mata duree jaalala qabatanii gaafa dhufan wantoonni piikchara isaanii gubbaarratti yookaan taambileen isaanii gubbaarratti argitanii fooqota babbareedaa fi wantoota gargaraatu achirra jira. Garuu mata dureen isaa immoo mata duree jaalalaati. Namni maaliif wal jibbaa gaafa jiran namoota wal jaalatan mormatti wararaan waggaa bara jireenya isaanii lafa kana irratti wajjin turan irratti namoota addaan ba'an kan hin fakkaanne fidanii gubbaarra kaa'atu. Kanaafuu wanti isaan hojjetan faallaa ta'aa fi osoo ofii keenya mana keenya hin qulqulleeffatin osoo ofii keenya mana keenya hin bareeffatin akkamiin namoota biraa komachuu dandeenyas kan jedhu deebii qubsaa deebiseetii jira. Kanaafuu ani kanan isin barsiisuu fi akkasii waa irraa hubattaniif akkasii waa barattanii fi namoota osoo dhaggeeffatu jabaadhu naan jedhee na bira darban kana osoo akka viidiyoon kan koo bira hin geenye qoruun danda'ame isaanirraa hin dhaabas jechuun isaanii dubbateetii jira. Haaluma kanaan osoo inni itti fufeetii jiru mata duree inni yaada kaa'e irratti osoo maaliifin waan babbareedaa kuttanii viidiyoo keessanirraa dura hin haaffanne akka qalbii namoota hawwatutti akka namoonni viidiyoo isaan xumura isaa arguuf hawwidan eeggasus jedhee gaafa inni kennuu shamarreen takka oolmaa utaaltee harka baaftee barsiisa anuyyuu kanarrattis hin deeggara. Torbee darbe keessa viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon argee yuunaan irra tuqee ilaaluu waan ajaa'ibaati jettee. Jalqaba irratti wanti isaan galchan san yoo ilaalu bakka san arguudhaaf baay'ee ariifadhaan ture. Yaa ta'u malee garuu waan baay'ee nama naasisu viidiyoon sun kutaa lammaffaa na jalaa ta'e jechuunis dubbatte. Garuu kutaa lammaffaan isaa gaafa gadhiifamu tokkoffaa irratti namni dhaqee daawwatu ana jechuudhaanis dhugaa baatee jirti. Kanarratti Abdullee yaadni isaa dhugoomee jira. Baay'een keenya waan manoonni nama biroo nutti toluuf waan namoonni biroo nama bashannansiisaniif mana isaanii dhaqnee daawwannas jechuudhaan dubbateetii jira. Egaa yaa ta'uyyuu malee isin mana keessan hin qulqulleeffattan yookiin mana keessan hin tolfattan jedhee wanti nani isinirraa duubattee deebi'uuf hin jiru. Haga humni koo danda'een isinan gargaara. Quba ofiis ajaa'anii ofirraa muranii hin gatanii. Kanaafuu yoo yeroo hundumaayyuu ani isin waliin hin jira. Meelli keessanis akka bareeffatan jechuudhaanis yaada qabu ifaa bilisatti dargaggoon kun dubbateetii jira. Dargaggoon kun mana lama kan qabu yoo ta'u manni inni jalqabaa aabbiirratti kan xiyyeeffatu Abdul Aabbii nama jedhamu maqaa kanaan sarchii yoo gootan yookaan profaayilii kanaan mana isaa dhaquu ni dandeessu. Namoonni isin beekne tarii yoo jiraattaniif ammallee ani isin gargaaruun koo itti fufaa isinirraa hin aladhee isintu lafeef dhiiga kootii yeroo kamiyyuu isin faanaan jira jechuudhaan koottaa isinan gargaara jechuudhaan karaa telegiraamitiin sagalee dhaggeessiseetii jira. Egaa namoonni immoo telegiraama isaan qabu akkam goonetii isa arganna jettanii kan yaaddu sunitti ta'u viidiyoo isaa jala yoo dhaqxan liinkiin isaa telegiraamni kaayyameetti jira. Akkasumas karaa feesbuukii Abdul Aabbii jettanii sarchii godhan telegiraama isaa karaa seenis argachuu dandeessu. Karaa kamiiniyyuu yoo qunnamtan Abdul Aabbii fuula ifaan nama simatu ta'uu isaatis karaa namaan isin beeksisaa. Keessuyyuu barumsi isaa waa'ee aapbii irratti kan xiyyeeffatu yuutuubaroota kanaaf furmaata kan ta'edha. Garuu akka dhageenyuun baay'een keenya hojiirra oolchaatii hin jirru. Egaa gurri keenya tokko asiin ol dhaga'u asumaan darbaa maaliif akka ta'e hundattuu kun gaafidha. Kan irratti illee yaada bareedaa wayii kaasetee jira. Sammuu keessan maaliif appideetiin goonee akkuma appideetii ta'uu barbaachisas kan jedhu dubbateetii jira. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya nama kanallee haa jabeeffannu haa guddifannu jechuun jaaladha. Irra caalatti innaan jedhu namoonni keessayyuu yeroo ammaa viidiyoo tokko gaafa gadi maxxanfamu koomentii ajaa'ibaa barreessanis babal'achaatee jiru. Namoota kanaan fakkeenya haa godhannu barreeffamni isaanii akka gaazexaatti dubbisneeyyuu kan hin dhumanne hedduun isaanii fakkeenya nuuf ta'atee jiru. Gaarummaa irratti haa xiyyeeffannee waan gaarii yaa hojjennu waan gaarii gaafa agarru waan gaarii sana hojjechuudhaaf yaa yaallu osoo mana keenya hin qulqulleeffatin kan namaatitti quba yoo qabnu qubni hafe immoo nutiin ati eessa jirtaa maaliif namatti quba qabdaa akka nuun jedhus haa beeknu isiniin jecha
Oduu sa'aatii kanaaf qabadhee dhufes asumarratti xumura. Namni viidiyoo kana guutummaa isaa dhaggeeffatee jabaadhu jedhee hin barreessu jedheen yaada. Sababiin isaas anis tarii jabaadhu kan jiru mana namoota hedduu jalatti kan barreesse arguu dandeessu. Namoonni baay'een immoo jabaadhu irratti hiriira isaanii ba'anii jiru. Ammaan booda jabaadhuun nurraa haa dhaabbatu jechuun akkuma dubbatanii. Egaa hararraa akkasni osoo waan hubannu san namni sun shakkii guddatu isa keessatti uumama. Namni maaliif jabaadhu naan jedha. Oduu viidiyoo koo dhaggeeffatee waan inni dubbadhu san keessaa tokko irratti yoo dogoggora argee kana sirreeffadhu naan jedha. Yoo cimina koo arge immoo bakka kanaa irratti jabaadhu naan jedhas kan jedhan yaada isaanii kennataniiti jiru. Namni kun gonkumaa viidiyoo kan koo daawwachaa hin jiru. Viidiyoo kan koo warroota akka jettu guddina yuutuubii dhiyaate irratti gufuu ta'ee xiyyeeksaa kan ol ilaalu qabu gaddeebi'ees jedhanii hedduun isaanii dubbachaati jiru. Irra tuqqanii hin bayinaa yoo dhaggeeffattan walakkaa ol ilaalaa kan jedhanis namoonni baay'een yaada isaanii kennataniiti jiru. Maashaallas yoo baay'istan faayidaa hin qabu. Viidiyoo san dhumarratti dhaggeeffatte yoo raawwattetti yaada kan kee bareedaa kennitee jabina isaatiif maashaallaa jechuun ni dandeessa malee osoo hin dhaggeeffatin viidiyoon kan lakkifame otoo sakandii 5 hin guutin jabaadhu bareedduu koo jabaadhu bareedaa koo jechuunis akka faayidaa hin qabne namoonni hedduun dubbataniiti jiru. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa egaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaannee kanuma fakkaata. Guyyaa biroo wanta birootiin akka walitti deebinutti ani egaa ammaatti kan isin waliin ture ayyeetu shoon jedhama. Guyyaa biraa sagantaa birootiin akka walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha jecha. Isinan jaaladha, isinan kabaja. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan welcome isinin jecha. Subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti makamaa isinin jenna. Waan turtanii dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Bye bye.